Soo kanaaf qubsumti namoota biyyattii keessa jiranii wal keessa laaqama. Taajira miskiina haa qubsumni isaa ka taajira adda ta'u miskiina illee adda ta'u wal keessa deemee iskuula tokko baratee waa adda addaa laaqamee kun saniin adda. Dhara shira akka hin barannee fi akka ilma namatti ilaalchi isaan karaa isaan deeman akkaataa itti biyyattii qofa irratti fokus godhanii guddatanii fi beekumsa irratti jibbaa fi amantiif kutaaf gandaan kan waliin qoonne amantiin isaanii tikfamee eenyummaan isaanii tikfamee fi garuu ammoo akka biyyatti biyyaaf biyya bira dabranii addunyaa kana gubbaadhaa akka waa kalquu danda'anii fi ufiillee ta'ee addunyaafis akka isaan waa kalquu danda'anii dalaguudhaaf ijoolleedhaaf kun qophaa'ee jechuudha. Kun waan addaati wanni dalagamaa jiru. Isin galee kanaaf magaalaan kun insha Allah wanni amma dalagamu kun hedduun namaa maal jechaa jiranii warri eega waan kan argan yaada kennachaa jiran neebar godhamuu hin danda'u jechaa jiran. Waan lama tokko waa sadi lama isinii himee jira sadaffaallee isinii himuu deema. Tokko Dubaay caalaa wanni gartee agas bareedu guddaan mooliin akkasii ijaaramuu hin danda'u. Akkamitti Itoophiyaan ikoonoomii hin qabne, waa hunda hin qabne, barumsa hin qabne, waggaa 7 kana keessatti waan akkanaa eessaa fiddee sammuu akkanaa qabeenya akkanaa warri jedhee yaada kaa jiru ni jira. Deebiin deebi'eef adawaan fa'aa gaafa dalagaa magaalaalee Finfinnee akkanatti dalagame guutuu isaa kana yeroo laalan warri kan dalagame laali jechaa jiran tura. Saayinsii fi teekinooloojiidhaan biyyattiin bakka dhaqqabde diroonii dalagaa jirra. Addunyaan waa hundi dinqisiifachaa jirti galii galuu jira namoonni gartee waa hunda bobba'anii jedhanii deebiin deebite jechuudha. Ka sadaffaa isinii hima yeroo akka isin jalaan dheerannee fi ka sadaffaadhaa isinii hima. Huni keessi bal'aa ammoo bal'innaan viidiyoo wajjin suuraa wajjin isinii kaleessa waan amma dubbadhe kana duratti inshaAllah. Eessatti dalagamu jira kaarii meetira meeqa irratti bakka miti waan hedduu of dura qabadhee isinii dhufu ni jira jechuudha inshaAllah. Kan sadaffaadhaa abbichuun maal jaalatti piroojeektii qarree lagarraa yookaan ammoo lagarraa. Piroojeektiin kun kan dalagamaa jiru warri Finfinnee keessa jirtan gartanii Inxooxxoo irraa ka'ee hagaa Pikookitti kiloomeetira 21 irratti maasha Allah abbichuu rabbi umrii haa dheeressu amma kaa hedduun keessa warri quba hin qabne qara koottaa 4 kiiloo dhaqaa fagoon dhagina. Asuma 4 kiiloo piyaasaa irraa achi bu'aatti dhaqaa laala. Finfinnee keessa warri laga ajaa isin beektan san waan inni amma ta'aa jiru dhaqaa laala. Warri kun warri Finfinnee qajeeloo beektan keessa deemuu dandeettan. Kaan illee shaallaana waraabee isin erga. Qashinni sun bakki lubbuun namaa itti baddu wanni marti ajaan itti naqamu hundi qulqullaa'ee bifa addaa diizaan addaatiin dhufaa jira. Maaliin? Piroojeektiin qarqara bishaan irraa yookaan ammoo lagarraa yoo argite ajaa'ibda. Itoophiyaan biyya turistiidhaan naa qabadhu jechatan akka addunyaa tokkoffaa ta'uu deemti. You believe or not? Amante amanuu baatte angurra calawsi godhaa fudhu. Piroojeektiin kun kan dalagamaa jiru maal fa'aa qabaa? Tokko waan isin ajaa'ibu jallisii bishaanii kan akka Abbaayaadhaa Finfinnee keessatti dhufaa jira. Maalirra? Laga kanarraa. Laga kam? Inxooxxoo irraa ka'ee haga kiiloomeetira 21 ta'u Finfinnee keessaa alatti gadi ba'utti jechuudha kan dalagamaa jiru. Akkam godhamee jallisiin irratti dalagama? Jallisiin beektanii bishaan hidhuu. Magaalaa keessa mu'ee haroo galaana akka biyyoonni guddata warri baara qabu fa'aa tolchanii san ka harki namaa tolche ka uumamaan jiru san fakkaatu walakkaa Finfinnee keessatti tolfamaa jira. Jallisiin kun maaliif barbaachise? Bishaan ganna yeroo inni roobu kuusuu fi bishaan ofiin lafaa burqee dhufu kana yeroo gannaa akkaataa inni bishaan kun bayeen dabre qabamee kuufamee taa'amee yeroo bonaa kan ganni gahu bishaan kana bakka lama akka hidhamee kuufamu kanarraa gosa lamarraa kan argamu kanarraa baharri ciisu yookaan bishaan ciisu sun akka inni hin hir'anneef qulqullummaa ofii eeggamee eeggatee taa'u godhama jechuudha. Maaliif barbaachise bishaan kana yoo ta'e? Bishaan kana gubbaatti doonilee turistiin ittiin bashannantu, uummanni biyyaa ittiin bashannan. Magaalaa walakkaa Finfinneedhaan Inxooxxoo irraa ka'ee haga Pikookitti kiiloomeetira 21 jedhu kana keessa kiiloomeetira murtaa'e walakkaa Finfinnee keessatti
lafti bashannana doonii akka addunyaan fakkeenyaa fi biyyoonni hedduun biyyoonni gartee bishaan gubbatti waan akkanaa tolchan Jarman fa'aatii ni jiranii warri waan akkasii dalagan Afrikaa keessaa Keeniyaanis lafa murtaa'e ni qabdi. Bakka bashannana bishaan gubbaa kana jechuudha. Doonilee babbareedduu bishaan irratti bashannanan kanneen warri qaban. Bishaan kanaanii bishaan jallifame kana dooniin turistiidha. Namoonni biyyaa yeroo boqonnaa barbaadan wiikendii yeroo ijoollee iskuulaa galte waati bara yeroo barbaade sa'a 24 jechuudha. Asirraa lafa bashannanaa godhameeti turistiillee warri biyyaallee yeroo isaanii ka boqonnaa irratti fudhatan jechuudha. Duuba bishaan kun bakki jallisiin bishaan kun irratti dalagamu moggatti lafa saayikilaa paarkiingii namoonni keessatti bashannanan lafa ispoortii itti dalagan keessaayyuu ganama ganama namoonni fiiguu barbaadan wannoonni inni hin ammanne namni amma godhatanii ilaaltan CCTV kaameraaleen amma hidhame yoo ati ilaalte akkaataa itti hidhame jechuudha. Istaandardii karaan dalagame ka saayikilaa kanamaa wanni hunduu garagartanii amma xumuramuu deemu jira. Ifaaleen achi dalagamee fi akkaataa wanni hundi itti dalagame yoo ati ilaalte isa qofa osoo bishaan hidhamuu baate akkasitti kam isin jedhu kun jiraachuu baate isa qofa iyyuu namni daawwachuuf dhufa jechuudha. Garuu bishaan akkasii yookaan isa haayiqi warri jedhuun sun biyya keessa hidhamee lafti bashannanaa akkasii gubbatti dhufuu deemaa jira jechuudha. Yoo ati madhattee ilaalte amma yoo ati ilaalte Mustafaa Maraataan maalaas maaliifi dalagamu jira bishaan qulqullaa'ee amma kaa Finfinnee keessatti karaa gubbaa fincaa'uun huuraa mana fincaanii bishaan sanii waliin makuun huuraa karaa gubbaa darbuun nama birri miiliyoona 1 adabamee jira. Bishaan mana jireenya isaa keessaa sisteema baasee laga kanaa walii hidhe jechuudha. Lagatti namni hunduu sisteema bakka kuusaa mana fincaaniitii fi shaaworii dhiqatu waan hundaatu bakka hunda dalagamaa jira jechuudha magaalaa Finfinnee keessatti. Seera hedduu ba'aa jira. Seeroleen hedduun jajjabnu. Waliigala biyya qulqulluu bareeddu. Akkuma biyya guddatte Ameerikaa fa'aasanii biyyee si ati gad jettee nyaattee ka dhukkuba sin qabsiifne ta'uu deemti inshaallah. Biyya Ameerikaa fa'aa maaliif akkas taate? Wanni tokko hurrii manni fincaaniitiin maal jedhu wanni dhufu tokko hin jiru. Karaa gubbaatti namni dhaabbatee fincaa'u yookaan huura darban maal hin jiru. Qulqullu biyyeen karaan marti gandi hundi bakka feete keessa deemte jechuudha. Nam tokko huura darbamu hin jiru. Biyya sanii yoo agartee waan akka bineensotaatiif maal kana qofa karaa wanni malee akka namatti wanni hundi qulqulluu ta'e akkasitti ta'a jechuudha. Kanaaf amma biyyattii sadarkaa sanitti qulqulleessaa jiran jechuudha. Sadarkaa miseensitoota kanatti qulqullaayaa wanni kunniin ka dalagamaa jiru bishaan gartee hidhamee jallisiin bakka dooniin gubbaa deemtuu fi wannoonni adda addaa irratti dalagaman riqichoolee yookaan ammoo biriij kan gartee asii warri beektan araa kiiloodhaan as piyaasaa gubbaan gabboo gama araa kiiloo bahu gara xumuraa gubbaa deemu jira. Karaaleen bakkoonni bashannana qofaaf turistiin qofti irra deeman. Lagni gamaa gamana bakki ati teettee qilleensa fudhattu. Mooliin babbareedaa, suuqileen babbareedaan ajaa'ibaa. Waliigalatti ilmaan Oromoo dhagaa. Piyaasaa yoo ati dhufte ajab biyya kam dhufechuu deemte biyya kam teessuma lama rabbiin alhamdulillah kennee walitti I don't know biyya tana jaaladhaa fi wareegamatti kabaleef jaalachuu ni mala. Herrega ol nama maaliif haga tokko biyyoota hedduu deemee argee jira alhamdulillah umrii tiyyatti lafoota bashannanaallee dhaqee jira. Teessuma rabbiin lafa tolchee walitti ol kaatu lafa dhaabbattee bakka ati magaalaa Finfinnee kana guutuu akkan of jala gallaaltu jira. Inxooxxoo atan madhatte tolchanii achitti meeshaa naa guddistuudhaan yoo ati ilaalte bakka hunda agarte. Piyaassaan ammoo ajab ta'uu deemte ajab moolilee gugurdaa dhedheeraa fooqilee dhedheeraadhaan teessuma lafaatiin gabayaalee suuqolee restoraant bakkoota bashannanaa kaanamaa osoo hin ta'in bar firii mootummaan ijaaree abbaan fedhe dhaqee keessa bashannanuu jechuudha. Bahii tokko osoo hin baasin akkanumaan. Inxooxxoo yoo seente amma bashannana inxooxxoo yoo seente ganama kaatee keessa yoo seente osoo hin fixinee sageetta beektamu osoo keessaa deemtee daawwatteen quufin giyoon yookaan ammoo lagaar beektanii masqala addabaabaa ifaa beekaname. Achi ga'uu ganamarraa galgalatti keessaan baatu maali? Boqachaa bashannanaa restoraantilee waan hunda laalaa deemtaami. Kana biratti maaltu dhufuu deemu? Bakka bishaan maal kanneen ati daawwattu amma warri beektan baasii turistiidha. Gubbaan banaadha magaalaa keessa deemes daawwachiisu jechuudha.
tiraanspoortiin adda addaa ziiplaayin kan jedhan kanneen irraa qabatee taaksii onnaa irraa dhufaa jira jechuudha. Namoonni hedduun maalqee galeessan beektanii Itoophiyaan akkamitti inumaa waan Ameerikaan fa'aa Awurooppaan hin dalagin xiyyaaraa magaalaa irraa magaalaa taaksii uummanni baasiin deemuu irraa maali jijjiiru deemti akkam nama arge nama wayii kagartee biyya guddaatti Ameerikaa taa'e Awustiraaliyaa Kanaadaa taa'e biyya mara dhaqee ilaalee arge Itoophiyaan waan akkasiin ijaartuu jedhaa ture. Jijjiirtuu laga kana tolchitee giriin leegasii jedhan kanaan piroojeektii lagarraa qarree lagaa yookaan ammoo kana kan salphaatti horii xiqqeen fidanii biyyoonni guddatte maan dalagin warri laga guddaa qaban bakkuma xiqqoo takka dalaganii lafa gartee kiiloomeetira 5 qofa dalaganii Itoophiyaan akkamitti kiiloomeetira 21 daladdanii qeeqaa turan. Hayyoonni warroonni piroojeektii irratti warroonni waan akkanaa kan irratti dalagan beekamoon lammii Itoophiyaa ta'an hundi akkuma gaaf kamii gaafa piyaasaa diigan ummata kana buqqisanii waa hunda balleessu ikonoomii eessaa fuudhanii ummata deebisanii qubsiisanii magaalaa kan akkanatti kan ofii biyyi lola jirtu akkasii iyyaan turre warri sun waan tole ammoo akka nama keenyaatti miti adda dhufaniiti dhiifama mootummaan illee dogongorree jira.